بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلي مسلمة قال في خبجة بكم مجرتان التينكين رحمن سنبر حاجرات وجتشالة إن شاء الله رانتنا سكنتا متدورينسي دبرتور تافيدي جو إرتي حيث ما تناوجي ولما دي تاسسوا في حرطفين كيسرنو تمفانا هاتو هنكت أمور سكنتا حينا نوجين تراء في الرخين إن شاء الله مي وامتخينا نفواتي أسنو ملتو خيتف كلنا في فردوسي حاتو جسادة أسمى مي أختها مكا خيتهمي دوت وتخينا وجين اللي والباري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على من قال استوصوا خيرا بالنساء أما بعد إقامك أنك جاء بردتم فتحة عبد الله جامع Egaa akkuma yeroo duraa kaasnetti sagantaan nuti fudhanneessi galtee jirti na fakkaata. Jalqaba irratti dubartiin maaliitiin hoo maali? Hariiroon dubartii fi dhiirtii waliin qaban hoo maali? Dubartii jechuun akkuma beekamu guutuu addunyaati jechuun ni danda'ama. Sababni isaas walakkaan isii yommuu ta'u walakkaa hafan immoo ni deessi jechuudha. Gama diinitti yommuu deebinu diin jiruu fi ruuhii kullee muslimaati. جين ربي وجين كولدتي سيفيدو فيه خربين إن الدين عند الله الإسلام كما جاء خربين نفلتي لا جتو هريرو ديني في دبرتي تيمو دبنمو هريرو ديني في دبرتي أكا هريرو مطورة في ميشا مطورة تجتو ندندام سبب النساس مطورة تقصد جوداف ميشا ستهاجم دينيس دبرتي إسا كنوستو إسا يدو إسا براتو في إسا برسيستو تهاجم جتو kanaaf hariiroon isaanii hariiroo matooraa fi meeshaa matooraa akka fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Maashaallah waan gaariidhaan of dhaamtee meeqaa gaheen dubartoonni musliimaatiin keessa qaban hoo maal fakkaata? Keessattuu dubartoota zabana rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam. Egaa dubartoonni gaheen isaan zabana rasuulaa keessatti qaban gahee guddaadha hamma najaamee ibsamuu hin dandeenye. والله شورو لا ناتي تكو تبتن جين ساني جلانا دا كمان دمنيدا يرو كنيتي مو فيدم نمو أكفا كنيتي تنجل قبا دين كان في لبو شيك علي وريدي وجامو ممر سمية نيادة دمتي دبلت أنس فاطمة بنتي أسد فلتشون دندين فاطمة بنتي أسد قبلنا في وان قبل هند دين كان أفجت لكفتي وين دين وان سيف قليف جت جتو لكفتي قدانو مدتي هم وانا تندبني بالا مخانعة تكتي سبحان الله وان باينا ما جايبين والله يرو سينا إساني ملانوس بر بالا مخاخنا بوية سدي فصون تاني باتي سدي فناتن وانا كان ما جايبو رايتو هايمي حالي دبرتوني زبانا كيناو أكا ميني دبرتي دورتي هيدا شوزندي haalli dubartii zabana keenya dubartoota durii wajjin ilaaluufaan kun madaalu waan salphaadha namatti hin ulfaatu akka dachii fi samiiti jechuu ni dandeenya akkamitti itti hidhannuu dandeenya gaafii joofamu tattaafachuudhaan jira jechuun kan tattaafate numa argata kamaa fil hadiisi man jadda wajada kanaafuu haala qabatamaa amma jiru kana ilaallee garaa murachoo osoo hin taane laata kanatu yaadannee tattaafachuu qabnaan jaan. Wanti hin danda'amne sin jiru jechuudha. Tole gaafii gama goolabiitti fiduuf tattaafachaan jira. Gaafiin koo kan xumuraatis akkana jira. Dhaamsi ati dubartootaaf qabdu waa'ee diin boonsuu irratti. Keessattuu diin kan boonsuu fi hawaamsisu dubartii waan ta'eef. Dhaamsiin an dubartoota qabu an silaa nama dhaamanii fi nama dhaamu miti haa ta'u dhaamsiniin an dubartoota qabu jalqaba irratti barnoonni meeshaa qaalii fi namarraa fudhatamuu hin dandeenyedha kanaaf barnootaan dhaama haa barannuun jaan barnoota akkaadaamiitii fi diinis ni hammata kanaaf barnoonni waan murteessaa waan ta'eef haa barannuun jaan barnoota qofaan dubartiin barsiistuus taatee jirti akka fakkeenyatti haadha Imaamu Ahmad fudhachuu ni dandeenya. هذا إمام أحمد برسيستو باي أنا دينكسيستود سبب نزاج ركون جروفي جرينا خيس التيسي كنمو برسيستو غاري تورا إسين دانجيسين كم وان باي أنا ما أجايب سوفي نما التلود
kanaaf haa tattaafannu. Okay, maashaallah, jazakillah obboleettii teenya yeroo keetirraa wareegdee nuuf kennuu keetiif. By the way, yeroo meeshaa qaaliidha, dahabarrallee gadi qabdi. Atis yeroo kee kanarraa nuuf qottee turtii gabaabaa kana nuuf godhuu keetiif baay'ee galatoomi siin jenna. Hayya daawwattoota keenya, turtii keessumtittii teenyaa wajji goonee kana fakkaata. Akka irraa gammaddanii fi barumsa guddaa akka irraa fudhattan abdii qabna, keessattuu dubartoonni. Hamma yeroo biraa sagantaa kana fakkaatu walitti deebinu nagee Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, milkii duniyaa akhiraa harkadhaa, jaalala rahmaan gonfadhaa. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.